panne kangona ilamuma ofiti wali gadisni wanuma kireti yomni lakki alagan ken lakki ajruto lakki abidena lakki agarato wanuma kodana arkuma warqabna arkuma waliyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna hidhamuun hoggana Kongireesii Federaalistii Oromootiif akkasumallee itti aanaa dura taa'aa tumsa olaanaa Madirak jedhamu Dr. Maraaraan hidhamuu fi akkasumallee hoggantoonni Kongireesii Federaalistii Oromoo hedduun isaanii hidhamuu ilaalchisne hidhamuun hoggantoota kana qabsoo Oromoo hin finiinsa malee duubatti hin deebisu mata duree jedhuun ibsa qabna. Ibsa kana kennuuf deemna jechuudha. Ibsa kana doon kennin dura xiqqoo biriifingiin an kennuu barbaadu. Tokkoffaa wanni uummanni keenya beekuu qabu hidhamuun hoggantootaa akka kufaatii yookaan ammoo akka dadhabinaa yookaan ammoo akka kufaatii qabsootti ilaalamuu hin qabu. Hidhamuun isaanii kun inumaayyuu qabsoof yookaan ammoo koozii kaayoo qabsoon kun itti deemu ka cimsu ka tarkaanfachiisu ta'uu akka uummanni keenya hubatu barbaada. Akkuma Maandeellaan hidhameen qabsoon Saawuz Afrikaa akka duratti deeme. Akkuma Gaandiin hidhamaa tureen qabsoon Indiyaa akka finiinaa turte. Akkuma Asaansuchiin hidhamteen qabsoon Barmaa akka finiinaa ture. Qabsoo biyya kamuu keessattuu gaafa hoggantoonni hidhamanii wareegama kaffalan qabsoon sun caalatti daran ka finiintu malee duubatti hin deebine. Akkasuma qabsoon hidhamuun hoggantoota kanaa qabsoo keenya daran ka finiinsu. Ka caalumattuu gara galii nu dhiyeessu malee kufaatiitti akka hin laalle kana hubachiisuu barbaada. Inni lammeessoo ammoo wareegamni hoggantoonni Kongireesii Federaalistii Oromoo biyya keessa fudhataa jiran kallattii qabsoo Oromoo sirreessee jira. Akkamitti sirreessee jettan kallattiin qabsoo Oromoo kanaan dura biyyaa baqachuun aadaa ta'ee ture. Keessattuu namoonni qabsaa'an namoonni mootummaan sun hidhuu fedhu yookaan ammoo namoonni taargeetii ta'an hoggantoonni biyyaa baqatu ture. Ilaalchi uummataalleen akkasuma qabsoon biyyaa ala jirti ka jedhu yaadamaa ture. Qabsoo san biyyuma keessatti hidhamuudhaan biyyuma keessa wareegama kaffaluudhaan karaa argisiisan hoggansa kennanii waan kana fakkii ta'aniiran dhalootaaf jechuudha. Kanaaf kallattii qabsoo Oromoo sirreessanii jiran kanallee akka nu hubatamu barbaada. Kallattii qabsoo Oromoo hoggantoonni kun wareegama isaaniitiin hidhamuudhaan wareegama kaffalanii sirreessuu akka hubatamu. Keessattuu itti aanaa hogganaa qabsoo kanaa yookaan ammoo itti aanaan Kongireesii Federaalistii Oromoo Baqqalaa Garbaa adoo akka hidhamu beeku biyya santi deebi'ee wareegama dhufuu jiru fudhachuun isaa akkasuma Dr. Maraaraan illeen Awurooppaa keessatti paarlaamaa Awurooppaatti eega dhiyaateen duubatti eega dubbii kenneen duuba akka hidhan dursanii jarri adoo labsaa jiranuu biyya galuun isaanii kun wanni argisiisu wareegamaaf qophii ta'uu isaanii dhalootaaf fakkii ta'anii jiru qabsoo nu sirreessanii jiran akkasitti uummanni hubatuu qaba. Jarri kun ammoo Kongireesii Federaalistii Oromoo adoon ta'in qabsaa'otaa fi gootota Oromoo ta'ullee uummanni Oromoo akka hubatu. Maaniif wanni asirra beekamuu qabu tokko gaafa ilmi Oromoo tokko waan gaarii dalagu gaafa hoggansa Oromoo tokko waan gaarii dalagu inni kun Oromoo maraaf ka boonsu Oromoo mara ka ittiin Oromoo marri ittiin dhaadatuuf ka hundaafuu bu'aa buusu. Gaafa Fayyisaa Leellisaa mormii san argisiisu inni sun gocha saba Oromoo mara saba Oromoo qofa adoon ta'in saba biraatu saba biyya san keessa yookaan Itoophiyaa jedhamtu san keessa jiraatu mara ka boonse akka ta'e gochi hoggantoota kana fakkii guddaa gocha guddaa uummata Oromootiif saba biyya sanii mara boonse saba bilisummaa barbaadu saba demokrasii saba walqixxummaa barbaadu mara sabootaaf uummata mara ka boonse ta'uu asirra uummanni keenya waan ittiin boonu malee waan ittiin qaanawu waan ittiin mataa gadi cabu akan ta'in uummanni keenya akka nu hubatu barbaada. Asirra kanarratti hundaa'ee duulli godhamuu qabu. Duulli amma achi duula godhuuf deemnu jira. Koree dhaabbataarra jiru jira. Koreen kun hin labsamaa. Koreen kun gara dippiloomaasiitiin duula adda addaa godhuudhaan mootummoota irratti akkasuma immoo gargaarsa faayinaansii illee dhimmoota lama sadan kanarratti hundaa'ee koree yeroo gabaabaa keessatti of labsee deemu jira. Koreen kun gaafa gabbaa'u duula kana gaafa goonu duula kana nama tokkoo fi nama lama hidhameef Dr. Maraaraaf yookaan Baqqalaa Garbaatiif akka hin taane uummanni hubatuu qaba. Duulli kun kaayoo qabsoo kanaa tumsuuf sirna uummata keenya kumaatamaan hidhe san akka inni bakka san gadhiisee mataa uummata keenyarraa gabbu'u gochuuf
ummata keenya akka kumaatamaan hidhame gadhiisisuuf lafa isaa bilisa gochuuf yookaan ammoo lafa irraa saamame deebisiisuuf akka sabni keenya ofiin of bulchu mirga ofiin of bulchu sabni keenya duraan gaafataa ture san akka deebi'u uummanni keenya seeraan ala haqa dhabee ajjeefame namoonni ajjeesan seeraan akka itti gaafatamuun godhuuf guutuma guututti bilisummaa fi demokraasii uummata keenyaaf walqixxummaa mirkaneessuuf duula goonu ta'uu bifa san taa hubatamu gaafa Dr. Mararaan haa hiikamu jennee duula goonu gaafa Baqqala Garbaa haa hiikamu jennee duula goonu gaafa haalli biyya sanii haa jijjiiramu waan jedhu keessa godhaa akka jiru beekuu qabna sirni biyya sanii jijjiirame sirni uummataa biyya sanii irratti akka ta'u duula goonu ta'uu akkasi hubatee uummanni marti akka itti hilmaatu duula tiwiitarii godhuuf jiru duulota adda addaa ka goonu duula dippiloomaasii goonu hundaa bifa saniin itti deema duula kanarratti ammoo saba biyya sanii maraa hirmaachisnee waliin godhuu akka qabnullee uummanni keenya bifa kanaan akka nu hubatu barbaanna. Asuma irratti wanni beekamu duula goonu keessatti illee ta'uu waan gochaa deemnu keessatti injifannoon dhufu kamuu ka hawaasa keenya maraa akka ta'e. Kanaan dura fakkeenyaaf yoo yaadattanii jiraattan lafti qonnaan bulaaf haa deebi'amu yookaan afaan Amaaraatiin mareet laaraashu jedhame 1974 bara 1974 keessa sochii ture. Sochii mootii Haile Sillaasee aangoorraa kuffise jechuudha. Sochiin sun gaafas namoonni muraasi itti ajjeefamanii itti hidhamanii turan. Garuu sochiin sun uummata miliyoona hedduu biyya sanii hunda lafa deebisiise jechuudha. Sochiin amma godhamu kan namoonni muraasi itti hidhaman kun uummata miliyoona hedduu biyya san keessa jiraatu saba keenyaaf saba biraallee ka bilisa godhu ka mirga isaanii deebisiisu akka ta'e beekuu qabdan sochii gurmuu tokko akan taane kanaaf hundi keenyaa waliin akka irratti hirmaan gaafachuu barbaanna. Kana eega jedheen duubatti yeroo ammaa kana hidhamuu isaanii specifically hidhamuu isaanii ilaalchisee ibsa ejjannoo baasne qabna. Ibsa ejjannoo san obbo Indiriis barreessaan gurmuu kanaa ka chapter Minnesota nu dubbisa jechuudha. Ibsa ejjannoo hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa fi hooggantoota Koongireesii Federaalistii Oromoo ilaalchisee. Gurmuun deeggartoota Koongireesii Federaalistii Oromoo idil addunyaa hawaasni addunyaa hundi hooggantoota Koongireesii Federaalistii Oromoo fi sababa siyaasaatiin hidhaman haal duree tokko malee akka gadhiifaman mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa barbaachisu hunda godhu gaafan. Gurmuun deeggartoota Koongireesii Federaalistii addunyaa idil addunyaa dhaabbata miti mootummaa yoo ta'u kaayyoon isaas cunqursaa fi seera dhabummaa Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuu keessatti Koongireesii Federaalistii Oromoo tumsuudha. Kaayyoon keenya karaa tumsa yaadaa odeeffannoo marii uummataa fi gargaarsa mallaqaatiin mirga namoomaa olaantummaa seeraa bulchiinsa gaarii fi mirga bilisummaa sabaa kabajsiisuu irratti gargaarsa barbaachisu Koongireesii Federaalistii Oromootiif gochuudha. Humni tikaa yookaan Command Postiin Itoophiyaa dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo fi itti aanaa tumsa guddaa Madirak yookaan waltajjii jedhamu Dr. Mararaa Guddinaa yeroo inni paarlaamaa Awurooppaa fuulduratti haala biyyattii keessa jiru irratti ragaa bahee deebi'utti qabamanii hidhanii jiru. Hooggantoota Koongireesii Federaalistii Oromootiif hidhaan ammaa kun kan jalqabaati miti. Muddee 2015 diddaan uummata Oromoo jalqabee ji'a tokko keessatti itti aanaa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa hidhuun kan hidhan yoo ta'u barreessaa waliigalaa dhaabbichaa kan ta'an obbo Baqqalee Nagas mana akka hin baane godhanii hidhaa dhaabbataa irra jiru. Erga mormiin uummataa bar darbi'ee galee as qofa miseensota Koongireesii Federaalistii Oromoo 6,000 ol hidhuun isaanii kan beekamu yoo ta'u lakkoofsi kun labsii yeroo hatattamaa amma labsame as daraan dabalee jira. Kanaan dura koree jiddugaleessaa fi koree hojii raawwachiistuu Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa namoonni 12 kan hidhaman yoo ta'u baatii darbe kana keessa qofa koree kana keessaa namoonni 5 itti dabalamanii hidhamanii jiru.
koreen hooggantuu liigii dargaggoota Oromoos akkuma jiranitti hidhamanii jiru. Gabaasni achii bahu akka agarsiisutti tikni mootummichaa Dr. Mararaa tumuun qaama isaanii irratti miidhaa kan geessan yoo ta'u, kana duras dhibamaa sukkaaraa ta'uu isaaniitiif haalli fayyaa isaanii daraan nu yaachisaa jira. Dabalataanis gorsitoonni seeraa Dr. Mararaa guyyoota hedduuf yoon buufata qorannaa poolisii dhaqanii gaafatanis Dr. Mararaa wajjin akka wal argan hin eeyyamamneef maatiin isa mammaatti guyyaa tokko qofa arguu isaanittu gabaafama. Mootummaan Itoophiyaa mirga gargaarsa seera namni shakkiin qabame tokko argachuu malu kan heera biyyattii keessatti tumamee fi seera addunyaa biyyattiin mirkaneessite keessatti raggaasifames cabsutti jira. Miseensota dhaabbichaa kan hafanii fi uummata Oromoo bal'aa hanga ammatti hidhatti guuraa jirus akkuma kana seeraan ala dararaati jira. Deeggartoonni Koongiresii Federaalistii Oromoo idil-addunyaa gocha seeraan ala mootummichi uummata keenya irra gahaa jiru kana cimsinee balaaleffanna. Dura taa'aa Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaas akka tajaajila fayyaa fi tajaajila seeraa argatan akkasumas akka haalduree tokko malee gadhiifaman uummanni yookaan hawaasni addunyaa hundi mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhu ni gaafanna. Mootummaan Itoophiyaa dararaa fi ajjeechaa seeraan ala uummata irraan gahaa jiru kanatti akka seeraan gaafatamus hawaasni addunyaa hundi dhiibbaa barbaachisaa akka godhu gaafanna. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaas uummata karaa nagahaatiin mirga ofii gaafatu hidhuuf ajjeesuu dhiisee deebii sirrii akka kennuuf irra deddeebinee yaadachiisuu barbaanna. Kana gochuu dhiisee karaa badii amma jiru kana itti ofuuf dhumarratti akka itti gaafatamuu malu fi akka gaafatamummaa jalaa hin baane beekuu qaba. Haaluma kanaan hawaasni addunyaa Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hooggantoonnii fi miseensonni jaarmiyoolee siyaasaa, barattoonni, gaazexeessitoonni fi lammiileen seeraan ala hidhaman hundi akka hiikaman mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa godhu waamicha keenya dhiyeessina. Gurmuu deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo idil-addunyaa muddee 14 2016 Minneapolis, Minnesota. Tole gaamee nageessaa oddoo yeroo ammaa kanatti keessumattuu hidhamuu Dr. Mararaa ilaalchisee isaanis erga hidhamanii har'a guyyoota 14 jechuun torbaan lama lakkoofsiisanii jiru. Haa ta'u malee hagammaatti murtitti yeroo takka qofa dhiyaatanii sunuu yeroo karaa dhoksaa ta'een yeroo waajjirri itti hundi cufametti mana murtii dhiyeessanii hatattamatti ammoo mana murtii irraa daddafanii mana hidhaatti deebisuudhaan akka guyyaa muddee 28tti beellamame quba qabna. Nus gabaafnee turre. Kanaan wal qabatee hidhamuu isaanii ilaalchisee isin akka gurmuu deeggarsa kafaa'oo idil-addunyaatti maal gochaa jirtu? Sadarkaa addunyaatti iyyachuudhaan wanni isin gochaa jirtan maali? Gama kanaan koree tokko dhaabnee jirra. Koreen kun dhimma gara dippiloomaasiitiin xaalayalee gara bakka bu'oota mootummaa gara garaatti katabuudhaan akkasuma immoo ibsa ejjannoo barbaachisuuf deeggarsa karaa faayinaansiitiin barbaachisu akka godhu gama seeraatiin illee yaadaa fi deeggarsa yaadaa tokko gorsaallee yoo barbaachisu ta'e kana akka godhu jennee koree dhaabnee jirra. Koreen kun guyyaa 2-3 keessatti of labsa. Koree yeroo hatattama koree yeroo jechuudha. Ad hoc komitee dhaabnee jirra. Koreen kun of labsa. Kanaafuu gama kanaan wanni hojjenne tokko kana jira. Ibsa baafnee jirra. Xaalayoota ammoo dhaqqabsiisuu jirra. Beellamallee qabannee jirra qaamota mootummaa hedduu wajji. Inni kun haala kanaan itti deemamu jira. Keessattuu garri Awurooppaa hedduu socho'anii jiran. Doktorilleen Dr. Mararaalleen paarlaamaa Awurooppaatti dhiyaateeti achitti waan achi galee waan hidhameef jecha warri mootummoonni Awurooppaa paarlaamaan gamtaa Awurooppaatiif mootummoonni achi keessa jiran gamtaa Awurooppaa keessa jiran kun hedduun isaanii haala gaariidhaan socho'aa jiranii. Isa kana gamanalleetti senaateroonni ibsa babaasanii jiranii akkuma beektanu senaater Ben Cardin faa senaatoroonni biraalleen senaateroota gara kennaa jiranuu fi koongiresmaanota jiranu beellama qabsiifannee jirra jechuudha. Gama kanaan kana waliin socho'aa jirra. Akkuma siin jedhe koreen kun immoo hojii kana caalattuu qabatee kattiin deemu waan ta'eef
bifa kanaan itti deemaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa ofiin jedhu kun Dooktor Maraaraa hidhuurraa faayidaan inni argatu maali? Akkasumas mormii biyya keessa geggeeffamaa jiru hoo Dooktor Maraaraan hidhamuudhaan ni laaffata yookaan ni qabbanaa jechuun ni danda'ama obbo Idriis? Mootummaan Itoophiyaa Dooktor Maraaraa hidhuun faayidaan inni tarii argachuu danda'u akkuma kana duras beekamu mootummaan kun kan xiyyeeffatu uummata Oromoo keessaa uummata Oromoo hooggansa dhabsiisuudha. Kanaaf Dooktor Maraaraan kana dura nama kophaa ofii hafee hooggantoonni hundi akkuma asirratti ibsine kana dura nama 12tu hidhamee ammas baatii darbe kana keessa nama 5tu dabalataan koree jiddu galeessaa keessaa hidhame. Dooktor Maraaraan kophaa isaatti hafeen mootummaa Itoophiyaa san fuuldura dhaabbatee waan tokkoon sodaatin nama balleessaa isaan qabanii fi yakka isaan dalagaa jiran itti himaa turedha. Kanaan nama fakkeenya qeerroo Oromootiif dargaggoota Oromootiif ta'ee hamilee uummata Oromoo eegee deemu kanaaf uummata Oromoo hooggansa dhabsiisuuf Dooktor Maraaraa hidhanii kuma namoota biraas godhaa turan. Gama biraatiin qabsoon kun hin laaffata kaati jetteef qabsoon hin laaffatu itti cimee deema malee hin jabaata malee maaliif saakrifaayisiin yookaan hooggansi kaafaa fudhataa jiru kuni uummata Oromoo fi gaafii uummata Oromoo gaafachuuf dura bu'anii gaafachaa turanii kana immoo wajjaa yookaan tattaaffii yeroo dheeraa keessatti dargaggoota Oromoo miliyoonaan ka ta'an dhaalchisanii jiran. Kanaaf waan isaan gochaa turan san dargaggoonni kun already overtake godhanii jiranii dhaalanii jiranii cimsanii gaafatu jechuudha. Kanaafuu duubatti deebisuu hin danda'an. Kanumatti dabaleen onni an jechuu barbaadu uummanni Oromoo biyya keessas jiru biyya alaas jiru hidhamuun hooggantoota kanaa isaan akka nam tokkootti akka namoota dhuunfaatti rakkoon irra gahu malee uummata Oromootiif bu'aa guddaa buusa. Kun injifannoo guddaadha. Maaliif qabsoo uummata Oromoo sadarkaa tokko tarkaanfachiiseera jechuudha. Kana dura mootummaan sun kan yaadaa ture maali gurraaf maqaaf dhaabbileen mormitootaa hin jiran jechaa yoo dhaabbileen kun ciman hidhuun ajjeesuun biyya ariisisuu ture. Amma immoo hooggantoonni koongireesii federaalistii uummata Oromoo istaatas koo san cabsaniiran faallessanii jiran baqachuu dhiisanii jiran. Kanaaf afoo dhaabbatanii mootummaa san mormaa jiran. Sadarkaa kanarratti duubatti deebisuu hin danda'an qabsoo uummata Oromoo kana booda duubatti deebisuu hin danda'ani. Kanaafuu uummanni keessaaf alaallee waltumsee harka ol qabatee wanta isaan wareegama kafalaafii jiran kana isaan qofaa miti namoota baay'eetu ijoollee dargaggoota baay'eetu irratti du'aa jira. Waan kana tarkaanfachiisuu qabna waan jedhus dabalee dhaamuu barbaada. Dooktor Maraaraan turtii isaanii yookaan daawwannaa isaanii Awurooppaatti taasisanii akkuma deebi'aniin gara maatii isaaniitti odoon kalaayin dhaabbata dirree xiyyaaraa booleetti kan isaan qabamanii ukkaanfaman. Haa ta'u malee erga turtii Awurooppaatti taasisanii deebi'anii gochaan kun yoo irratti raawwatamu gamtaan Awurooppaa hoo maal gochuu qaba? Akkasumas hawaasni Oromoo keessumattuu biyya Awurooppaa jiru maal gochuu qaba jettee yaaddatee nageessa? Gama gamtaa Awurooppaatiin gamtaan Awurooppaa dhiibbaa gara mootummaa Itoophiyaa irra godhu jira. Caalumattuu ammoo biyyoonni gamtaa Awurooppaa keessa jiran maallaqaa fi deeggarsa dur biyya saniif godhan irraa dhaabu jedhee amanaa. Keessattuu Koreen kun hojiin guddaan isaa Koreen amma siin jedhu kun hojiin guddaan isaa kana ibsa baasanii jiru. Ibsa kana ammoo baasanii akka hin dhaabanne yeroo yeroodhaan dhiibbaa gochuun barbaachisaadha. Isa kana ammoo ispeeshaal warri achi jiru haala gaariidhaan wal jaareera waan ta'eef itti deema. Kun bifa saniin hubatamuu qaba. Gama biraatiin wanni asirratti dhaamuu fedhu tokko irra caalaa wanni dhaamuu fedhu tokko uummanni hooggantoota isaa tiffachuu danda'u qaba. Hooggantootatti uummata tiksa adoon ta'in uummanni hooggantoota fi tiksuu qaba. Gaafa hooggantoonni isaa tuqaman sirriitti hooggantoota isaa bira dhaabachuu qaba. Dirqama ijaarsa adda addaa ijaarsa cimaan yoo hin jiraannellee haaluma wal bira jiruuf haaluma itti danda'ameen wal ijaaree hooggantoota isaa karaa cufaanuu tikfachuu qaba. Gaafa hooggantoonni bira dhaabachuun dirqama jechuudha. Kanaafuu ammallee ta'ee hegerillee uummanni hoogganaa fi hin tikfanne hooggana horatuu hin danda'u. Hooggana horatuu hin dandeenye uummanni sun uummata cimaa ta'uu hin danda'u, bilisummaas argachuu hin danda'u. Nama maqaa isaatiif hidhamu, nama mirga isaa gaafatee hidhamu, nama gaafii ati gaafattu sii gaafatee hidhamuus ta'ee ajjeefamu haala addaatiin tikfachuun barbaachisaa waan ta'eef akka hawaasaatitti akka sabaatitti sabni keenya gaafa hoogganna keeti dhiisi dadhabaa keetuu laafaa keetuu oppidiyoo keetuu muktaarii maaf hin ta'in yoo dhaananillee nutti dhaanatuu qaba malee namni biraa tuquun qabu bira mufachuu danda'u qaba.
nama immoo koozii kennaaf dhaabatu nama mirga kennaaf dhaabatu nama gaafii kennaaf dhaabatuu fi wareegamu eegachuun tiffachuun mirga saba wanni gaafatamummaa saba kanaati. Kanaafu dirqama saba kanaa ta'uu dirqama isaa ta'uu beekee sabi keenya ka biyya keessa ta'uu jirullee ta'ee ka biyya alaa jiru inni kun dirqama ifi ta'ee sabi akkasi beekuu qaba tiffachuu qaba jechuu barbaada. Gama biraatiin warra yeroo ammaa kana sirna saniif hojjetu ka saba gurguru lukkeewwan ka ummata dabarsee kennu ummanni akka aadaa isaatiitti akka seera isaatiitti bokaa itti muruudhaan waan isaa lagachuudhaan nagaa fuudhuu diduu fi waan kana fakkaatu qoqqobbii barbaachisu irra keewuudhaan akka isaan saba fiitti deebi'an gochuu irratti hojjechuu danda'uu qaba. Akkuma duraan jalqabame san qabsoo waan karaa kanaan jiru waan isaan humnaan tarkaaffii adda addaa humnaan ajjeechaaf waan adda addaa illee haa fudhatanu karaa danda'u maraan warra kanarratti qoqqobbii adda addaa godhuudhaan dhiibbaa irra geessisuun barbaachisa. San qofa adoo hin ta'in tarkaaffii barsiisu tokko itti fudhachuun barbaachisaadha. Kana gochuu yookaan of keessa qulqulleessan qofa qabsoon tun gara duraa tarkaanfachi waan ta'eef uummanni dhiibbaa itti dhufu miidhaa itti dhufu ifirraa ittisuu danda'uun dirqama isaati jechuudha. Uummanni karuma maalte maraanuu sabni Oromoo of ijaaree isa kana gochaa deemu kana godhaa deemu qofa adoo hin ta'in saba ollaa ofiillee adoo hin sodaatin yookaan immoo adoo ofirraa hin dhiibin qabatee ni deemuu danda'u qaba. Sabi kun saba guddaadha akkana nuun jedhani akkas nuun jedhani hin barbaachisu yeroo ammaa kan ka deemaa jiru nu malee biyyi sun gara duraa deemuu hin dandeettu. Kanaaf saba biraatiif saboota biraallee qabannee waliin deemu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hawaasi kenna sabni kenna kana beekee bifa kanaan itti haa deemu. Asirratti nageessa amma fakkeenyaaf dura taa'an yookaan hoogganni waliigala kafaawoo Dr. Mararaa hidhamanii jiru. Itti aanaan isaaniillee obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas barreessaanis obbo Baqqalaa Nagaa adabbiin akka qoqqobbii irra kaa'ame akka hin dubbanne akka hin sochooneef akka maqaa paartii saniitiin hin sochooneef uggurri irra kaa'amee jira. Yoo kana jennu isaaniin alattis waliigala hoogganoonni hundi mana hidhaa keessa jiru jechuun ni danda'ama. Akkasumas miseensotaa fi deeggartoonni paartii kanaa yeroo kanatti paartiin kafaa'oo hagam tarkaanfataa hagam hin jira jedhameellee himamuun danda'ama. Hagam gara fuula duraatti biyyattii san keessa socho'uu danda'a. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo namni tokkollee yoo hafe qabsoo isaa ittuma fuufa. Haga mootummaan sun waraqata san irraa haqee karaa nagaatiin qabsaa'uun hin danda'amu jedhee haga inni hin gatin qabsoo ittuma fuufa. Yeroo ammaa kanallee bakka barreessaa manatti hidhamee san bakka obbo Xurunaa gamtaa bakka buufnee itti jira. Akkasuma ammoo obbo Gabruu Gabra Maariyaamii fi obbo Mulaatuu Gammachuu falleen hoggansa fudhatanii itti deemaa jiru. Warri biraa koreen hagni gadi hafe ittuma jira qabsoosaa itti jira. Uggurri adda addaa miidiyaa alaa waliin akka hin dubbannee fi kun irratti haa godhamu malee qabsoon itti fufee jira. Itti jiran in jira Koongireesiin Federaalistii Oromoo sabni bira dhaabachuu qaba. Kanuma wal qabatee hidhamuu paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoogganotaaf miseensotaaf deeggartoota isaa ilaalchisee hawaasni Oromoo sadarkaa addunyaa irra jiru gama dippiloomaasii alatti wanni gochuu qabuu fi wanti hawaasa Oromoo irraa eegamu maal jettu isin gama keessanii? Hawaasni bakka jiru hundatti hooggantoota kana bira dhaabbachuu qaba. Gama adda addaatiin namka dippiloomaasii hojjechuu danda'u dippiloomaasii hojjechuudha. Fuuldura hiriira nagaa biyyoota addunyaa jiran bakka uummanni Oromoo fi saboonni Itoophiyaa irraa dhufan hundi jiranitti qopheessuu fi korarfataa jirra. Waamichaan dabarsinaa yeroo waamicha kana dabarsinetti uummanni bahee hooggantoota kana bira dhaabbachuu qaba. Hamilee ofii hamilee qabsoo kana cimsuun fuulduratti tarkaanfachiisuu qabanii gara adda addaatiin dippiloomaasiin ta'uu mala hiriira ba'uun ta'uu mala mallaqaan paartii kana deeggaruu ta'uu mala. Kanaafuu uummanni bira dhaabbatee oduu siyaasaan ilaalchaan maaliin oduu waliin qoodin wal bira dhaabbannee qabsoo kana tarkaanfachiisuu fi gara galma keenyaatti ciminaan deemuu qabna jedheen waamicha dabarsa. Dhumarratti hidhamuu Dr. Mararaa ilaalchisee ibsa amma tuuta miidiyaa yookaan gaazexeessitootaaf kennitee wal qabatee dhaamsi walii galaati qabdu maali nageessa? Amma wanni an jedhu haalli amma biyya keessa jiru baay'ee hamaadha. Haalli hawaasa biyya kee Oromiyaa keessa jiru baay'ee cimaadha. Namoonni mootummaan kaa'amane qofti 11,650 naf fakkaata. 11,650 kaampii adda addaatti kana qee hidhee jiru jechuudha. Ka inni himate. Eega inni hagas himate dachaa 10 hidheera jechuudha. Kana yoo laalle namni achi jiru sun haala kam keessa jira jettee yoo laalte guyyaa daabboon tokko waliin ga'uu jedhan.
nama tokko daabboon tokko hin gahu beelaan dhumachaa jira bishaan hin jiru jedhan bishaan dhabaan dhumachaa jira achi keessa kaboof iddee du'u jiraa jedhan achi keessatti fayyaa yaaliin hin jiru rakkoo fayyaatiin namni xoollaa keessa maal kaampii adda addaatti akka inni naqee jiru namni dhumaa jira jechuudha. Kanaafuu agaaziin achirra dabree nadhiin namaaf gudeedaa jira qabeenya namarraa saamaa jiranii akkuma fedhan jechuudha. Humni waraanaatii fi humni waraanaa biyya sana yeroo ammaa koomaand poostii jedhanii isaan oofan kun seer dhabdummaa guutaa keessa galee uummata jeeqaa jira goolaa jira jechuudha. Uummanni keenya nagaa dhabee tootalii sadarkaa dhumaa keessa jira. Haala kana keessatti uummanni keenya biyya alaa jiru bakka uummata sanii of ka'ee of laaluu qaba malee asitti waan adda addaa waliin jedhu hin qabu. Haala uummata sanii fooyyessuudha qofa irratti xiyyeeffachuu akka qabu dhaamuu barbaada jechuudha. Walirratti waan adda addaa oofanii xiyyeeffannaa gara biraa oofuu dhiisanii haala biyya keessa jiru qofa irratti akka xiyyeeffatan uummata Oromoo biyya alaa jiruuf dhaamuu barbaada. Ikbooda deebi'ee isa diinni bitu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu kawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Gandek ifate fodaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate diina saaga. Silaameti abbaa ya jolle banneeroo gurra baaganneeroo rasaasa tukakaasaa dhiiratu tukakaasaa osuutu kan hin jirre maaltu biyya dhaabasa. Kala mori nu chome denna milki nu tole yoran demes mal kaba kesa koti be kaba ankano ko bagara